Wabonzooni lixaa godina lixa Wallaggaa aanaa Sayyonooleetti tarkaanfii jabduu humnoota mootummaa irratti fudhachuun injifannoo guddoo gonfachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon godina lixa Wallaggaa aanaa Sayyonoolee keessatti haleellaa jabduu humna diinaa irratti raawwadhe jedheen humnoota raayyaa ittisa biyyaa fi milishaa farra riphee lolaa irratti tarkaanfii fudhateen hedduu isaanii barbadeessuu kan beeksise. Tarkaanfii aanaa Sayyonooleetti fudhate kanaan humna diinaa dhibbatti siqan barbadeesse bakkichaa baqachiisuudhaan injifannoo guddoo gonfachuun duratti adeemaa akka jiru Woboon zoonii lixaa kan beeksise. Akkasuma ammoo godina lixa Shaggar aanaa Bakkoo Tibbeettis wal waraansi guddaa Woboo fi humnoota mootummaa gidduutti adoolessa 25 irraa kaasuun hanga guyyaa har'aan tanaa adoolessa 26tti gaggeeffamaa kan jiru oggaa ta'u Woboon giddu galeessa Oromiyaa godina lixa Shaggar aanaa Bakkoo Tibbee bakkoota hedduutti haleellaa meeshaalee gurguddoodhaan gaggeeffamaa jiru Woboon qolachuudhaan humnoota raayyaa ittisa biyyatti barbadeessee akka jiru kan beeksise. Akkasuma aanaa Baabboo Gaambeel keessattis diina waxaleen jira jechuun Woboon beeksisee jira. Godina lixa Wallaggaa aanaa Baabboo Gaambeel keessatti hidhattoota bilisiginnaadhaa jiraattoota irratti ammoo garaa jabaachuun saamichaa fi buqqa'iinsa raawwachaa turan hedduu isaanii uummata irraa qolachuudhaan iddoo irraa deebii hin qabnetti Woboon ergee akka jiru kan beeksise. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaaya Coommanaa keessattis tarkaanfii jabduu akka fudhate Woboon beeksisee jira. Wal waraansi aanaa Abbaaya Coommanaa keessatti gaggeeffame kunis ammoo humnoota milishaa sirnichaa akka baala mukaatti harcaasuu kan beeksise Woboon tarkaanfii kanaanis ammoo humnoota diinaa irratti duuba deebii kan hin qabneen ammoo barsiisee akka jiru kan beeksise. Diina barbadeessuudhaan hawweewwan akka AKM hedduu irraa boojuu beeksisee jira. Woboon wal waraansi Woboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru hin dhaabbanne ammas aanaa Tolee keessatti jabaachuudhaan guyyaa har'aan tanaa gaggeeffamaa kan oole Woboon kibba lixa Shaggar aanaa Tolee keessatti tarkaanfii jabduu fudhateen humnoota raayyaa ittisa barbadeessuu kan beeksise. Wal waraansa deemaa jiru kanaan gama lamaan irraa humnoonni lachuu Woboo fi akkasuma mootummaanis injifannoo gonfachuu yoo himata mul'achaa jira. Lixaa fi giddu galeessatti diina barbadeessaan jira yoo jedhu Woboon ammoo humnoota raayyaa ittisa biyyaa fi milishoota danuu iddoo irraa deebii hin qabnetti ergu yoo himu mootummaanis giddu galeessaa fi lixa lafoota danutti humnoota Boshanee haleelaa jirra jechuudhaan keessuma raayyaan ittisa biyyattiidha ibsa gama fuula miidiyaa hawaasummaa isaa feesbuukiidhaan laataa kan jiru oggaa ta'u Woboonis tarkaanfii jabduu lafoota hedduu keessuma lixaa fi giddu galeessatti fudhateen har'aan tanaa adoolessa 26 bara 2026tti injifannoo guddoo gonfachuudhaan lola guyyaa har'aan tanaa injifannoo goolabuun lafoota danuu bilisa baasee jiraachuu Woboon beeksisee jira. Ameerikaa fi Iraan gara waraanaatti erga seenanii gara ji'a shanii booda Teheraan halkan darbee haleellaa misaayilaa tokkolleen osoo ishee irratti hin raawwatin bulteerti. Gaazexaan New York Times garuu akka gabaasetti Ameerikaan kuufamni meeshaa waraana ishee hir'achaa waan dhufeef bombii kana Iraan irratti darbachuu dhaabde jechuudhaan gabaasee jira. Torbaan lama walitti aansuudhaan Ameerikaan halkan haleellaa erga raawwattee booda Iraan irratti biyyoonni kunneen gara mariitti akka deebi'an abdiin jiru deebi'ee dagaageera. Haa ta'u malee haleellaan xiyyaaraa yeroodhaaf dhaabbachuun isaa kuusaan meeshaa waraanaa Ameerikaa tokko gabbu'aa jiraachuu agarsiisuu akka danda'u miidiyaaleen Ameerikaa gabaasan. Dhimmoota tattaaffii dippiloomaasii waliigaltee Waashingitanii fi Teheraan gidduu gufachiisan keessaa tokko dhukaasa ulaa Hormuz keessatti raawwatuudha. Garuu waraanni kun daangaa darbee biyyoota naannichaa keessatti michuu Ameerikaa ta'an irratti ammoo babal'ateetis jira. Miidiyaaleen Ameerikaa akka gabaasanitti Tiraamp jimmata darbee duula waraanni Ameerikaa Iraan irratti gaggeessaa ture yeroodhaaf akka dhaabbate dubbataniiru. Gaazexaan New York Times qondaalota dhimmicha beekan lama waabeeffachuun akka gabaasetti
dhiyeessii meeshaa waraanaa hirrachaa dhufuun dulli kun hammaatti akka itti hin fufnees sababbii ta'eera kan jedhe. Waraanichi baha giddu galeessaa keessatti akka malee babal'ataa sodaan jedhus ammoo sababbii biraadha. Itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp J.D. Vaansii fi jeneraalli ol aanaa waraana Ameerikaa Daana Kaayin walgahii jimmata darbe White Houseitti taasisaniin balaa waraanni kun biyyoota birootti babal'achuu danda'u irratti mari'achuu isaanii CNN's gabaaseera. Akka CNN gabaasetti Kaayin loltoonni ajaja isaanii sirnaan akka raawwatan Tiraampiin mirkaneessaniiru, garuu balaan jiraachuu akka danda'us akeekkachiisanii jiru. Tiraamp jimmata darbe duula guutuu gaggeessuudhaafis akka hin murteessine dubbatee jiraachuun isaa kan gabaafame oggaa ta'u. White House sanbata ibsa baaseenis pirezidaantiin Doonaald Tiraamp Iraan ilaalchisee filannoo hunda minjaalarra kaanii jiraachuu isaanii gabaase. White House kana kan jedhe erga gaazexaan New York Times Doonaald Tiraamp haleellaa waraana Ameerikaadhaa akka dhaabbatu ajaja dabarseera jedhee booddeedha. Daayirektarri koominikeeshinii White House Stephen Fox News digitaalitti akka himanitti pirezidaantiin Tiraamp yeroo hunda furmaata dippiloomaasiitiif dursa akka kennu dubbateera. Iraan garuu sochii shororkeessummaa ishee ulaa Hormuuz keessatti yookaan biyyoota michuu Ameerikaa ta'an irratti yoo itti fuftee filannoowwan jiran hunda hordofuu nutis itti fufna kan jedhan daayirektarri koominikeeshinii White House Stephen erga qoqqobbiin diinagdee Iraan laamsheessee fi waraanni Ameerikaadhaa halkan 13ffaadhaaf bakka waraanni Iraan jiru irratti ammoo bombii darbate jedhamee booda walii galtee mariitti ammoo yoo dhufan gaarii ta'a Iraan kan jedhan ta'uu baannaan ammoo maaltu akka ta'u beektuu jechuudhaanis akeekkachiisee jira Iraan. Yaanni daayirektara koominikeeshinii kun ammoo kan dhagahame erga gaazexaan New York Times Doonaald Tiraamp duula waraanaa yeroodhaaf addaan kutuudhaaf murteessuudhaaf erga gorsituun isaanii walitti bu'insi kun hammaachuu akka danda'u yaaddoo qaban ibsanii booda gabaafamuun isaa kan dhagahame oggaa ta'u. Yeroo kanatti ammoo Ameerikaan Iraan haleeluu kan dhaabdeef kuusaan meeshaa waraana isheedha waan jalaa haphatee fi xiqqaachaa deemeef jedhamuudhaan gabaafameera.